Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Jintu raftala keduma garisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha damni kanko gara urjirtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko siinan ta'ee lola diinaa lubbuun fi sodaadhu. Inafu yomu jira sibira jajabi jabadu. Inafu yomu jira sibira jajabi jabadu. Katu wala bomta alargata jabadu lamiku. Sotu formata jabadu lamiku. Sotu formata. Sochotu sochofta mirgargata jabadu lamiku. Formata jabadu lamiku sotu formata katu wala bonta ifargata jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata katu wala bonta mirgargata jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata. Katu wala bonta ofina borchita jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata. Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jumaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'a 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Raftala keduma garisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha damni kanko gara urjirtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko siinan ta'ee lola diinaa lubbuun fi sodaadhu. Inafu yomu jira sibira jajabi jabadu. Inafu yomu jira sibira jajabi jabadu. Katu wala bonta alargata jabadu lamiku sotu formata jabadu lamiku sotu formata
sochootu sochoofta mirga argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta ifa argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta mirga argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta ofna bulchita jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata 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 Dalagdu magariisa hojiin kan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara gara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuuf hin sodaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii jabaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii jabaadhu kaatu walaboomta fal argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata sochootu sochoofta mirga argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta ifa argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta mirga argata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu walaboomta ofna bulchita jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata